Ashama kam jirtu daawwattoota FiB Finfinnee Integrated Broadcast irraa oduulee yeroo kanaaf jennee isinitti maani mul'u asaffaati. Baatii bitootessaa bara 2013tti daballiin gatii dhibbeentaa 20.6 galmaa'uu eejensiin istaatiksii giddu galeessaa beekse. Qaleensi gatii kun kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo wal bira qabamee ilaalamu dhibbeentaa 20.6 kan ol ka'e ta'u eejensichi beeksiseera. Daballiin gatii oomisha midhaan irratti mul'ate baatii kanas kan itti fufe ta'us himameera. Daballiin gatii midhaan nyaataa baatii kana mul'ate kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo madaalamu dhibbeentaa 22 ol ka'uu eejensichi kan ibse. Qaleensi gatii meeshaalee nyaataan ala baatii kana kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo madaalamu ammoo dhibbeentaa 18.9 ol guddachuunis ibsameera. Qaleensi gatii waliigalaa kan guraan alaa darbeerraa dhibbeentaa 2.9 daballii agarsiisu eejensiin istaatiksii giddu galeessaa eereera. Waldhabdeen daangaa Itoophiyaa fi Sudaan ilaalsee Ameerikaanii gidduu seentummaan muddamni Itoophiyaa lamaan gidduu jiru akka tasgabbaa'u gaafatte lalisaa lamu. Ministeera muummee Sudaan waliin marii kan taasisan ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken muddama gama rakkoo daangaa Itoophiyaa waliin Sudaan keessa jirtu tasgabbeessuu akka barbaachisu gaafatanii. Muddama gama daangaa Itoophiyaa Sudaan naannawaa Alfaashigaa jiru tasgabbeessuun barbaachisummaa yeroon gaafatu waan ta'eef akkasumas dhimmicha karaa nagaan hiikuuf fedhii mul'ate irratti mari'achuu isaanii dubbi himaan ministeera dhimma alaa US Ned Price ibsaniitii jiru. Waajjirri ministeera dhimma alaa US akka beeksetti marii qondaaltota lamaan irratti dhimma hidhaa Abbayyaas kaasuu isaanii ibsee jira. Akka himata gama Itoophiyaatti dhaga'amuun baatii sadaasaa darbe lola Tigraayitti eegalame sababeeffachuun Sudaan lafa kiyya kan jettu irratti waraana akka bobbaastetu dubbatama. Kanaanis Itoophiyaan adeemsa Sudaan kana weeraraa jechuudhaan ibsiti. Dhimma waraana daangaa irratti eegalame kana hordofee marii dura waraanni akka bakkicha gadhiisu gaafatti Itoophiyaan. Itoophiyaan gama isheen lolichas damee waraana Sudaantu afarsaa jira jechuun damee waraana Sudaan hamatti. Lafti qonnaaf mijatuu fi kan lammiileen Itoophiyaa irra qotatan Alfaashigaa jedhamee waamamu erga dhiyootii biyyoota lamaan kan wal dhabsiise yoo ta'u muddama dhalateen lubbuun darbuu fi qabeenyillee baduu gama biyyoota lamaaniin ibsa bahurraa hubachuun danda'ameera. Gama biraatiin wal dhabdee biyyoota lamaanii ta'aa akka jiru dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa jaarsummaan dura aantummaa pirezidaantii Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Kongoon hoogganamu kibxata bitootessa 28 kana ni xumuramaa jedhameeti eegama. Mariin taasifamee xumuramaa argataa jiru kun garuu dhimma kamiin akkasumas immoo sababa kamiin gama biraatiin immoo maal irratti xumurama kan jedhu gaaffii biyyoota sadeeniiti. Dhimma wal dhabdee biyyoota lameenii kana hordofee yeroo garaa garaatti mootummooliin addunyaa kanneen akka Ameerikaa, mootummoota gamtoomanii fi UN akkasumas qaamoleen hawaasummaa garaa garaa giddu seentummaadhaan jaarsummaaf gurra kennaa turuun isaanis ni yaadatama. Taatee haaraa dhalateen hariiroon Ameerikaan Sudaan waliin qabdu ergaa bulchiinsi Omar al-Bashir aangoorraa bu'ee booda haala fooyya'aarra kan jiru ta'uun isaan immoo daran nama dinqisiisa. Ameerikaan carraaqqii mootummaan ce'umsaa Sudaan humna siviiliin geggeeffamu nagaa buusuuf dhimmoota naannawaa fi diinagdee hiikuu fi riifoormii siyaasaa geggeessuu akka deeggartu ibsiteetii turte. Guyyaa wiixataa darbe ministeera muummee Sudaan Abdallaa Hamdok waliin kan mari'atan ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken waliigaltee Sudaan hidhattoota SPLM ol hayluu waliin taasiste akka Ameerikaan fudhattu ibsaniitii jiru. Haleellaa imbaasii Ameerikaa, Keeniyaa fi Tanzaaniyaa keessa jiran Alqaayidaan qaqqabsiisee ture mootummaan Ameerikaa Sudaaniin himataa turuun isaa ni yaadatama. Sababa kanaaf walitti dhufeenyi Ameerikaa fi Sudaan yeroo dheeraadhaaf lafarra harkifamee daran laafaatii ture. Baatii muddee darbe garuu Ameerikaan Sudaaniin tarree shororkeessummaa keessaa haquu ishee beeksisuu hordofee hariiroon biyyoota lamaanii kan deebi'ee biqilaa jiru fakkaata. Waajjirri ministeera dhimma alaa US qondaaltonni lamaan waa'ee marii hidhaa Abbayyaa irratti mari'achuu isaaniis ibsameetii ture. Kana dura Ameerikaan biyyoota sadanuu araarsuudhaaf jaarsummaa teessus
Itoophiyaan waliigaltee sana keessaa of baasuu ishee ibsiteetii turte. Kunis Ameerikaan gara Masriitti caalsifattee jechuudhaan Ameerikaa komachuun Itoophiyaa asaasamaatii ture. Ergasii mariin gamtaa Afrikaatiin hoogganame waggaa tokko darbee fi durataa gamtichaa fi pirezidaantii Afrikaa kibbaa Sirii Raamaafoosaatiin geggeeffamaatii ture. Durataa gamtaa Afrikaa ta'uun kan filaman pirezidaantiin Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo Filiksii Siikeedii ammaan achi jaarsummaadhaan biyyoota sadan araarsuudhaaf ni carraaqu. Mariin xumura torban darbee eegale biyyoota sadii gidduutti taasifamaa tures kibxataa ni xumuramaa jedhameeti eegama. Kana dura Masrii fi Sudaan gamtaa Afrikaan ala UN, US akkasumas gamtaan Awurooppaa qooda jaarsummaa akka qabaatan gaafataniitii turani. Haa ta'uuti malee Itoophiyaan dhimma kana hin jaallanne ofittis hin fudhanne. Kanaan dura ejjennoo Itoophiyaatti dhiyeenya kan qabdu akkasumas immoo qabaachaa kan turtee fi dhimma ejjennoo Itoophiyaa ofitti fudhachuun hojjetaa akka turte. Booda ammoo Masriitti kan gorte Sudaan yeroo ammaa kana wal dhabdee isheen Itoophiyaa waliin qabaachaa jirtu daran yaaddessaa ta'u biyyoota akka Ameerikaatti gaarii ta'ee hin mul'anne. Ganna baranaa kana Misrii fi Sudaan Itoophiyaan yeroo lammataaf bishaan osoo hin guutin waliigalteen akka taasifamu gaafataniitii jiru. Itoophiyaan garuu karoorichi akka qabametti ganna baranaa bishaan guutuu ni adeemsifamaa jechuun jara dura dhaabbachuu ishee mirkaneessaatii jirti. Oduma wal fakkaatuun mariin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa wal dhabdee biyyoota sadanii Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii furuudhaaf jaarsummaa gamtaa Afrikaa durataa gamtaa Afrikaa Filiks Siisheediin Dimokiraataa Riippaabilika Koongootti guyyoota darban gaggeeffamaa ture har'a xumura argateera. Ministeerri Haaji Alaa kan Masrii ammoo marichi waliigaltee malee akka goolabame addeessee jira. Akka ministeerichi jedhutti Itoophiyaan sanada dhiyaatee fudhachuu waan diddee fi waliigaltee irra ga'uuf rakkannee jedha. Gama Itoophiyaatiin garuu hanga sa'aatiin oduu kun qindaa'etti wanti jedhamee jiru. Sa'aatii 24 darbetti lubbuun lammiilee 37 weerara COVID-19 akka darbe Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksise. Hanga weerarri kun mudate as lakkoofsi lammiilee COVID-19 darbanii kun guddaa ta'uus Inistituutichi ibseera. Borummashii dabalata qindeesseera. Weerarri COVID-19 Itoophiyaa keessatti bifa hammaataa ta'een bal'achuu irraa ka'uun Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa seeronni lammiileen akka of eeggannoo cimsan dirqisiisu akka ba'u gaafachuu hordofe biyyattiin seera yakkaa haaraa baasuun lammiileen akka of eeggannoo taasisan torbaanota dura baastee akka turte ni yaadatama. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lammiileen hundinuu qajeelfama ogeeyyonni fayyaa kennan hordofanii akka socho'aniif fageenya ajajame ofa eeggachuun akka munyuu qanfaa akkanumallee ammoo haguuggii afaaniitiif kan funnaanii godhatanii akka socho'aniif qaamonni kana irra tarkaanfachuun waan biraa hojjetan ammoo hidhaa salphaa guyyoota 10 hanga waggaa 2 akkanumallee ammoo adabbii biraafaadhaan akka adabaman addeessitee turte. Haa ta'uutii garuu magaalaa Finfinnee dabalatee iddoowwan uummanni hedduminaan keessa socho'u hedduutti hajajni baafame kun akkaataa sirrii ta'een yennaa kabajamu mul'ataa hin jiru. Weerarri COVID-19 kunillee haalaan jabaatee waan cimee itti fufe fakkaata. Kana mirkaneessuufillee sa'aatii 24 kan ebla 27 darbe qofa keessatti Itoophiyaan lammiilee isii 37 ta'an sababa dhibee koronaavaayirasii kanaan akka dhabde ragaan Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Odeeffannoon maxxansaa fuula Tiwuutera Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa irraa argame akka mirkaneessutti lakkoofsi lammiilee sababa dhibee COVID-19tiin biyyattiin dhabdee hanga weerarri kun biyyattii keessatti mul'ateen as qofatti kun isa guddaa ta'uu mirkaneessee jira. Ebla 28 adoo hin dabalatin hanga weerarri kun biyyattii keessatti mul'ateen as Itoophiyaan waliigalatti lammiilee isii 3,000 ta'an COVID-19 dhabdee jirti. Lammiilee qorannoo taasisan keessaa 200,000 fi 17,327 weerarichaan yoo hubaman kan 163 fi 22 ta'an ammoo weeraricha irra dandamatanii gara mana isaaniitti akka deebi'an addeessa. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa lakkoofsi lammiilee weerara kanaan du'anii fi
kan hubamanii ammoo bal'innaan adoo qoratamee jiraate hanga maqaa dhawame kana caaluu akka danda'ullee shakkii qaban ibsaa turanii jiru. Ebla 27 qofa keessatti lammiileen 9,038 ta'an qorannoo laaboraatoorii taasisanii jiru. Isaan keessaa lammiileen 2,138 vaayirasichaan qabamanii jiru. 37 kan ta'an ammoo akka du'an ragaan kun mul'isee jira. Kutaa wal'aansaa keessatti warra yaalamaa jiran keessaa ammoo lammiileen 862 ta'an kutaa yaalii wal'aansa cimaa keessatti akka argaman illee ragaan arganne ni addeessa. Worlidoomeetirii daataa dhaabbata fayyaa Itoophiyaa kan weerara COVID-19 ibsuuf Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa wabeeffanne. Itoophiyaatti rakkoolee hojii dhabdummaa furuudhaaf dhaabbileen garaagaraa waliin hojjetamaa jiraachuu Koomishiniin Carraa Hojii Uumuu Federaalaa beeksise. Koomishinarri Koomishinii Carraa Hojii Uumuu Federaalaa obbo Nugusuu Xilaawun Itoophiyaatti rakkoo hojii dhabdummaa jiru furuudhaaf dhaabbilee mootummaa, miti mootummaa fi industiriiwwan garaagaraa waliin hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Baatiiwwan 6 darban keessa lammiilee miiliyoona 1.6 fi carraan hojii uumamuun simameera. Kanneen carraa hojii uumameef keessaa 38 hojii yeroo yoo ta'u, 62 ammoo hojii dhaabbii ta'uun simameera. Rakkoolee hojii dhabdummaa furuudhaa fi hojiin qorannoo irratti hundaa'ee xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuunis eerameera. Koomishinichi carraa hojii dhaabbii 80 ol guddisuudhaa fi dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa akkasumas industiriiwwan garaagaraa waliin hojii qindoominaan qabu hojjechaa jiraachuu obbo Nugusuun ibsaniiru. Dargaggoonni carraa hojii damee turizimii jirurraa fayyadamoo akka ta'an karoorfamee hojjetamaa akka jirus eeraniiru. Itoophiyaatti waggaa waggaan lammiileen haaraan carraa hojii barbaadan miiliyoona 2 ol gara gabaatti kan makaman ta'uu eeruun kanneen keessaa ammoo 200,000 ol dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraarraa eebbifaman akka ta'es himameera. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa gaaffii abbaan alangaa obbo Jawaar Mohaammed Faarratti dhaddacha cufaan ragaa funaannachuuf gaafate kuffise. Tagany Daaqaa dabalata qaba. Manni murtichaa ragaaleen abbaa alangaa dhaddacha banaa keessaa immoo dhaddacha cufaa golgaa duubaa dhaga'aman kan jedhu irratti murtee kennuuf ture har'atti beellama kan qabate. Kanaan dura mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddii Lidataatti galmee qorannoo duraatiin ragaaleen abbaa alangaa golgaa duuba taa'uun jecha isaanii kennaa turuun ni yaadatama. Torban lama dura obbo Jawaar Mohaammed fa'aa yakka ittiin himataman nuun hin raawwanne jechuun jecha waakkii mana murtiitti kennuun isaanii ni yaadatama. Guyyaa har'aa mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi farra shororkeessaa fi dhimma heeraa tokkoffaa galmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa jala kanneen jiran ilaalee jira. Abbaan alangaa ragaaleen 146 eenyummaan isaanii dhokfamee dhaddacha cufaan golgaa duuba taa'uun ragaa akka bahan iyyatee ture. Sababiin dhokatanii akka ragaa bahan kaa'ameefis namoota ragaa bahan kanaa fi nageenyummaa isaanii eegsisuufidha jechuun abbaan alangaa himatee ture. Haa ta'u malee abukaattonni himatamtoota iyyanni abbaan alangaa dhiyeesse mirga himatamtoonni dhimma isaanii dhaddacha banaa keessatti ilaaluu kan sarbu waan ta'eef akkas ta'uun qabu jechuun falmii dhageessisanii jiru. Kana malees abbaan alangaa balaa ragaalee isaarra qaqqabuu danda'an iyyata isaa keessatti kan hin ibsine ta'uu fi yoo himatamtoonni eenyummaa ragaalee hin beekne gaaffii qaxxaamuraa gaafachuun akka isaan rakkisu abukaattonni yaada falmii dhageessisanii jiru. Yaada gara lamaanii kan ilaale manni murtii iyyata abbaan alangaa ragaaleensaa dhaddacha cufaa keessatti golgaa duuba taa'uun jecha isaanii akka kennan jechuun gaafatee kufaa taasisee jira. Maqaan ragaalee hanga guyyaa jecha kennaniitti dhokfamee akka turus murtii kennee jira. Abbaan alangaas jijjiirraa iddoo jireenyaa dabalatee ragaalee kootiif maloota eegumsa biroo hangan qopheessutti yeroon naaf haa kennamu jechuun kan gaafate yommuu ta'u abukaattonni himatamtootaas dhimmicha mormanii jiru. Abukaattonni gama isaaniitiin abbaan alangaa maloota eegumsaa biroo qopheessuuf jechuun beellama dabalataa gaafachuun isaa mirga haqaa saffisaa argachuu himatamtoota ni sarbaa jechuunis qeeqanii jiru. Manni murtichaatii yaada gara lamaanii erga dhaggeeffatee booda yaada abbootii alangaa fudhatee jira. Kanaan dura jecha ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf bitootessa 29 bara 2013tti beellamamee kan ture yommuu ta'u dhaddacha har'aatiin jecha ragaalee dhaggeeffachuuf ebela 5 bara 2013tti beellamamee jira. Gama biraatiin dhaddachawwan kanaan dura turan irratti himatamtoonni fi abukaattoowwan isaanii mirgi wabii akka eegamuuf iyyatan
dhiyeessanii kan turan yommuu ta'u manni murtichaa gaaffii mirga wabii dhiyaate kana kufaa taasisee jira. Dhaddacha har'aa irratti obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoonni 21 dhiyaatanii jiru. Gama biraatiin obbo Shamsaddiin Xaa erga hidhamanii maatii isaanii biyya alaa jiran bilbilaan arganii akka hin dubbifnee fi irra deddeebiin gaafatanis hojjettooti mana sirreessaa Qaallittiin dhorkamuu isaanii iyyatanii jiru. Manni murtichaas obbo Shamsaddiin maatii isaanii biyya alaa jiran bilbilaan akka haasofsiisaniif haalli mijachuu fi akka qabu ajaja kennee jira jechuun BBC Afaan Oromoo fi FBCtu gabaase. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Sumaalee Itoophiyaatti bakka bu'aa sagantaa nyaata addunyaa Dr. Stewel Weeree Oomamoo waliin mari'ataniiru. Haala hongee naannichatti mudate ittisuunii fi miidhaa hawaasarra qaqqabee deeggarsa barbaachisu taasisuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Mootummaan naannichaa rakkoo uumame humna isaatiin deebii laachuudhaaf hojjechaa jiraatus dhiyeessiin nyaataa fi nyaata madaalawaa kan barbaachisu ta'uu eeraniiru. Dhaabbileen deeggartootaa deeggarsa barbaachisu akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Itoophiyaatti bakka bu'aan sagantaa nyaataa addunyaa Dr. Stewel Weeree Oomamoo dhaabbatichi yeroo itti aanu naannichatti deeggarsa namummaa taasisuuf xiyyeeffannoon kan laatu ta'uus ibsaniiru. Rakkoo naannichatti mudatee dhaabbilee deeggartoota biroof hubachiisuun hojii qabeenya walitti qabuu kan hojjetamu ta'uus himameera. Daawwattoota FiB kan daawwachaa jirtan oduulee FiBti. Amma immoo gara oduu biyya alaarraa arganneettan darbaa. Sudaan keessatti lolli gosa Almaasaalitii fi gosa Arab jedhaman gidduutti sanbata darbe taasifameen namoonni 40 yoo ajjeefaman namoonni 58 ta'an ammoo miidhaan qaamaa irraa ga'ee fi namoonni 10,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa akka buqqaan gabaafameera. Girmaa Guddisaa dabalata qindeesseera. At least 40 people have been killed in tribal clashes since Saturday in Al Junaina. Gaagama siyaasaa keessa galtee kan jirtu biyyi Sudaan yeroo ammaa kana haleellaa waraana gosummaatiin raawwatameen namoonni 40 yoo ajjeefaman namoonni 58 miidhaan qaama irratti qaqqabu isaas gabaafamee jira. Taateen kun kan raawwate sanbata darbe irraa kaasee lixa Daarfur magaalaa El Jeneenaa keessatti eegaluusaa wiixata kaleessaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ifoomseetii jira. Dhaabbata mootummaa gamtoomanitti koreen dhimma mirga namoomaa akka ibsetti walitti bu'iinsi kun kan eegale gosa Almaasaalitii fi gosa Arab jedhamanii waamaman gidduutti akka ta'es himameetii jira. Akka gabaasa koree komishinii dhaabbata mirga namoomaa giddu gala komitee doktoroota akka lakkoofsa faranjoota bara 2016 Sudaan keessa hundaa'e keessatti doktoroota 18 fi hojjettoonni 54 madaa'uu isaanis himeetii jira. Wiixata kaleessa sa'aatii boodaarraa kaasee bakkeewwan Hayal Jabaal fi Hal Jamaarik jedhamanii waamaman keessatti waraanni akka jirus dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yoo gabaasu ammas taanaan naannawa sana keessatti lolli akka adeemsifamaa jirus himameetii jira. Kibba lixa magaalaa Jeneenaatti jiraataa kan ta'e Adam Isaa miidiyaa Agence France Pressitti akka himetti ammoo lola sodaachisaatu jira. Sababa lolaatiin dubartoonni fi daa'imman lakkoofsaan baay'atan gara kallattii bahaatti baqachaa akka jiran dubbateetii jira. Kanaan dura jaamajjii keessa walitti bu'iinsa gosummaatiin namoonni 200 ol kan ta'an du'uu isaanis gabaafamee jira. Waraanni mootummoota gamtoomanii fi waraanni gamtaa Afrikaa Sudaan keessa kan jiran akkuma ergama isaanii xumuranii bahaniin torban lama keessatti lixa Daarfur magaalaa Al Jeneenaa keessatti namoonni 100 ol yoo ajjeefaman namoonni 132 irratti ammoo miidhaan qaama irratti akka qaqqabee fi jiraattonni 10,000 ol qe'ee isaanii gadhiisanii baqatanii jiru. Jiraattota 700 ol kan ta'anii fi deeggarsi namoomaa akka taasifamaa hin jirree fi jiraattonni rakkoof saaxilamaa akka jiran koreen dhimma mirga namoomaa beeksisee jira. Lolli kun kan eegalame sanbata darbe keessa gosa Almaasaalitii keessa namni tokko rasaasaan erga ajjeefame booda akka ta'es Agence France Press gabaasee jira. Akka gabaasa dhaabbata gamtoomanitti waraana walwaliinii Sudaan keessa hanga ammaatti adeemsifamaa jiruun namoonni 300,000 du'uu isaanii yommuu gabaafamu lammiileen Sudaan miiliyoona 2.5 kan ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa akka buqqaan waraanni walwaliinii kun sababa ta'ee jira jechuunis himameetii jira. Bulchiinsi Omar al-Bashir booda hundaa'ee kan jiru mootummaan ce'umsaa Sudaan dhimma nageenya biyyattii fi garee mormitoota waliin Daarfuritti walii mallatteessanii turan haa ta'u malee garee mormitoota biroo ammoo waliigaltee irratti akka hin geenye African News fi Agence France Press gabaaseetii jira. It's January when tribal clashes killed more than 200 people. Naayijeriyaatti sirreeffamtoonni amala sirreessaa 1,800 ta'an mana amala sirreessaa keessa miliqan. Hidhattoonni Naayijeriyaa mana amala sirreessaa irraa miidhaa geessuu wal qabatee sirreeffamtoonni amala 1,800 miliquun isaanii kan ibsame.
Hidhattoonni kunneen mana amala sirreessaa magaalaa Iureeraa gara kibba bahaatti argamtutti imaluun gamoo bulchiinsaa diiguun seenuu isaaniitu himame. Sirreeffamtoota miliqan keessaa 6 gara amala sirreessaatti yoo deebi'an 35 kan ta'an ammoo miliquu fi fedhii osoo qabanii hafaniiru. Tajaajilli manneen amala sirreessaa Naayijeeriyaa sirreeffamtoonni 1,844 miliquu ibseera. Hidhattoonni kunneen meeshaalee waraanaa ammayyaa qabatanii akka turanis eerameera. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Mohaammed Buhaarii gochaa raawwatame gochaa shororkeessummaati jedhaniiru. Waliigalteen addunyaarraa biyyoota kolonii jala jiranii fi fakkeenya ta'uu Jarmanii fi Naamiibiyaa gidduutti taasifamee jira. Kunis madda gocha duguggaa sanyii humnoota kolonii raawwatame yaaluuf jedhameera. Naamibiyaan baroota 1904 hanga bara 1908tti kolonii Jarmanii South West Afrikaa jedhamuun beekamu jala turte. Haa ta'uutii uummanni Naamibiyaa sirna kolonii kana tole jedhanii kan fudhatan osoo hin taane hiriira ba'uun mormii isaanii dhageessisaa dura dhaabbachuun ofirraa qolataa akka turanidha. Yeroo sanattis uummanni kumoota kudhanitti lakkaa'aman wayita humnoota kolonii kanaan mormaa turanitti tarkaanfii gara jabinaa humnoonni kolonii mormii dhabamsiisuuf fudhataniin lubbuu isaanii dhabaniiru. Waliigalteen amma addunyaarraa biyyoota kolonii jala turaniif fakkeenya ta'u Jarmaniif Naamibiyaa gidduutti taasifamaa kan jirudha. Haa ta'uutii garuu hawaasa tokko guutummaan balleessuuf gatii akkamii baasuu kan jedhu irratti Naamibiyaatti kanneen miidhamaniif warri koloneeffattootaa dhimma kanarratti wal mormaa jiru. Keessattuu uummanni saboota biyyattii gurguddoon lama Heereroo fi Naamaa baay'inaan ajjeefamuun gariin isaanii gara gammoojjii Omaheekee kan baha biyyattiitti argamutti geeffamuun beelaan akka ajjeefamanidha. Kanneen lubbuun kaambiiwwan keessatti hafan ammoo hojii garbummaatti fayyadamuun kaan qorraan, kaan hanqina nyaataa, kaan dadhabbii fi kaan immoo jeequmsaan du'an. BBC, The Guardian fi Al Jazeeraan akka gabaasanitti yoo ta'e uummata Heereroo 800 keessaa 65 kanneen ta'an jalqaba bulchiinsa kolonii Jarman South West Afrikaa keessa jiraataa turan akka du'anii fi akkasumas uummata Naamaa 20 ta'an keessaa 10,000 akka du'antu tilmaamama. Erga bara 2015 Jarman ifatti ajjeechaa duguggaa sanyii raawwatamu amantees mariin gumaa haqaa baasuu kan addunyaa fakkeenyummaa kaa'u gaggeeffamaa jira. Isaan dura biyyi koloneeffataan kamiyyuu haala kanaan biyya koloniin qabatee ture waliin ta'uun taatee darbeef waliigaltee beenyaa kaffaluu irratti kan hojjete tasuma hin jiru. Waadaa galame irratti ammallee hojjetamaa kan jiru yoo ta'u Jarman ifatti dhiifama nan gaafadhaa jettee jirti. Haa ta'u malee ammallee Naamibiyaa fi gaaffii guddaan gumaan kun bifa akkamiin akka raawwatudha. Akka yaada artistootaa fi rogeeyyii miidiyaa biyya Naamibiyaatti kaffaltiin maallaqaa guddaa ta'e kan badhaadhina uummanni biyyattii tikfattoota loonii ta'an kunneen duguggaa sanyiitiin dura qabaachaa turan deebisuuf gargaaru ta'uu qabaadha. Lafti isaanii irra caalaanis qubattoota Jarmanii kanneen qonnawwan dhuunfaa irratti bobba'aniif hirameera. Kana irraan kan ka'e sarara uummanni Heereroo fi Naamaa baay'een isaanii lafa hawaasa xiqqaa irratti baay'inaan walitti qabamuun yookaan magaalota keessaa akka qubattoota alidileetti manoota caccabaa keessa jiraataa akka jiranidha. Gaaffiin uummata Naamibiyaa biraa dhaga'amaa jirus Jarman lafa warra isaanii deebiftee bituu fi akka qabdudha. Abdiin jirus mootummaan Jarmanii sagantaa riiformii lafaa deeggaruun qonnaan bultoota lafa qonnaan bultoota Jarmanii Naamibiyaa irraa bituun akka warra Heereroo fi Naamaatiif hirudha. Lammiileen Jarmanii Naamibiyaa garee guddicha qonnaan bultoota adii lafa qonnaa biyyattii 70 ta'u qabatanii jiraachuutu amanama. Muraasni isaanii lafa hanga square maayilii 400 haguuguu qabatanii akka jiranidha. Wayita ammaas Jarman hawaasa biyyattii deebiftee ijaaruuf waliigalteerra geessee kan jirtu yommuu ta'u akkaataadhuma waadaa galteenis maallaqa muraasa kaffaluun kanneen fedhiin lafa gurguratan irraa lafa bituuf waliigalanii kan jiran ta'uu uummata Naamibiyaa bakka bu'uun kanneen maricha irratti hirmaataa jiran ni dubbatu. Piroojeektoota kanneen akka fayyaa, barnoota, mana jireenyaaf bishaan soogiddarraa qulqulleessuuf mari'atamaa akka jirantu himama. Garuu hangi maallaqaa wanti ibsame akka hin jirredha. Jarman ammoo waa'ee mariin ta'aa jiru kanaa ilaalchisee ifatti homaa jechuu hin barbaanne. Naamibiyaanonni mariin kunis filannoo Jarman kan fulbaana dhufu gaggeeffamu dura akka xumuramu barbaadu. BBC, Al Jazeeraa fi The Guardian wabeeffanne. Qondaalli poolisii ganna 91 tajaajila uummataaf kennan hanga umrii koo dhumaatti sooroma hin ba'uun tajaajila jedhan. Manguddoon biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsaa Arkaanis seera poolisii kabajuudhaan namni isaan gitu hin jirus jedhameera. Abbummaa Qaasoo.
kutaawwan Ameerikaatti argaman keessaa kutaan Arkansas bulchiinsota Ameerikaa keessaa kutaa tokkodha. Kutaa bulchiinsaa kana keessatti qondaala poolisii ta'uudhaan tajaajilaatti kan jiran namni maqaan isaanii Buckshot Smith jedhamu haalaan beekamu. Namni hundi ni jaalata. Kabajas haalaan kennuufi. Namni ganna 91 lakkoofsiise kun hojii addaan kutuudhaaf soorama ba'uu hin fedhanii ummata isaanii tajaajiluudhaan ammas itti fufuu akka barbaadan yeroo hedduu ni dubbatu. Manguddoon ganna 91 kun wanta biraa tokkos akka hin barbaannee fi ummata kiyyam tajaajiluu barbaadam hamma dhuma lubbuu kiyyaatti jechuun irra deebiidhaan dubbatu. Ismis waggoota 56 oliif seera kabajisiisuudhaan ummata isaanii tajaajilanitti jiru. Waggaa 92ffaa isaanii ammoo ji'a eblaa kana keessa kabajuudhaaf akkaatees himameetti jira. Ismis ani hojii kan dhaabu gaafuma lubbuun na keessaa baate qofa jechuudhaan qondaalli poolisaa kun irra deebiidhaan dubbatu. Qondaalli poolisii jaalatamaan kun bulchiinsa Arkansas keessatti namoonni hunduu isaan jaalatu. Hundi isaanii iddoo isaan jiran barbaaduudhaan suuraa faana kaa'uudhaaf barbaadanii bakka isaan jiran itti deemu. Manguddoon kun konkolaataa ammas ofuma isaaniitti oofatu. Meeshaa waraanaas inuma hidhatu. Garuu ammoo manguddoon kun namatti hin dhukaasanii. Qondaalli poolisaa kun seera poolisaa haalaan kabaju. Kabajni inni ummataaf qabu yeroo ammaatti nama ganna 92 ta'e akka jaalatamu isaan taasiseetti jira. Amma manguddoon kun dubbiin deemaatuma dhufti waan ta'eef deemsa irratti dadhabaatti jiru. Yoo namni isaan jalaa fiigusi daddafanii dhaqqabuu dhabuudhaan amma komatamaatti jiru. Haa ta'u malee konkolaataadhaan ari'anii iddoo barbaadetti waan beekaniif deemanii qaqqabanii akka qabu maddi oduu keenya addeesseetti jira. Manguddoon ganna 91 kun torbee keessatti guyyaa 3 qofa boqonnaa isaanii fudhatu. Guyyaan isaan boqonnaa ba'an kun ammoo haadha warraa isaanii wajjin gara mana amantaa deemuun guyyaatti waaqeffatan qofa akka ta'e maddi oduu keenya ibseetti jira. Gaafii gaazexeessota biraa umrii kanatti ammas uummanni maaf akkana isin jaalata jedhuuf deebii yeroo kennu manguddoon ganna 91 kun uummata koo kabajuudha, ogummaa koos kabajuudha jechuun miidiyaaleedhaaf yeroo hedduu irra deebiin akka dubbatu maddi oduu keenya CNN gabaaseetti jira. Hayyee daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan oduulee FiB'tiin daawwachuu keessaniif galata qabdu. Yaadaa fi qeeqa qabdaniif 74 irratti nu qoda. Muula saffaan.